Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha kun chaanaalii Fira Dhugaadhaa. Fira Dhugaa irratti egaa kanaan booddee wantoota hedduu isinii qabannee dhiyaanneerraa wantoota isin bashannansiisan, isin bohaarsan akkasumas beekumsa garaa garaa irraa argattan isinii qabannee dhufneerraa. Isin immoo egaa yuutuubii kanaaf maatii ta'aa sabiskiraayib gochuuni akkasumas immoo laayik gochuun nu bira dhaabadhaa. Maatii waliif taanaa maatii nuuf ta'a jechuun barbaada. Gamanumaan nagaan turaa sirba kanaan immoo bohaara.